Oduu gammachiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waboo duraanii giddu galeessaa dhiyeenya gara mootummaatti dabalamaniif aangoo gurguddoo namoota 3 shuumee jira. Aangoon kun maal akka ta'ee fi eenyutu eenyu irratti shuumamee fi akkasumallee aangoo akkamii kennameef kan jedhu bal'inaan isinitti hima. Akkasumallee namni 3 kun eenyu kan jedhullee bal'inaan kan isinitti himu jechuudha. Baay'ee waan gurra namatti illee tolaa fi hedduu kan nama gammachiisuu fi akkasumallee kan Oromoon yeroo hedduu eegaa ture isuma kana jechuudha. Dabalataan oduu ijoo keenya har'aa keessatti jechuudha. Bulchiinsi yeroo Tigraay hooggantoota waraanaa tokko caasaa bulchiinsaa diiguuf hojjechaa jiran jechuun himatee jira jechuudha. Kanallee bal'inaan isinitti hima daawwattoota keenya. Akkasumallee ijoo keenya kanarraa Itoophiyaan jechuudha paaspoortii haaraa hojjettee beeksiftee jirti jechuudha. Paaspoortiin kunillee akkam akka ta'ee fi akkasumallee paaspoortii duraanirraa maaltu adda isa godhe, kan dur wayyamoo kan ammaa wayya kan jedhullee kamtu irra fooyyee qaba kan jedhu bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, miseensa maatii keenya ta'a, viidiyoo laayikii godhaa, akkasumallee namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer waliif godhuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo jalqaba irratti kan waliin ilaallu jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya waan inni dhagaye hin beeknu yookaan siyaasalleef ta'u jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waan ofitti qabaa jirullee hin fakkaata. Namoota karaa nagaatiin harka kennatanii gara isaaniitti dabalaman duraan jechuudha. Kaan summii nyaachisanii, kaan mana hidhaa buusanii waan adda addaa irratti raawwataa turan. Warreen bosonatti hafanillee kanuma sodaatanii duraanuu jechuudha. Waan akkana kana sodaataniiti kan gara bosona filatanii jechuudha. Qabsoo sabaatiif warri bahee jechuudha. Kanuma wal qabatee mootummallee warra bosonaa san harkisuuf jedheeti har'a nama 3f aangoo guyyaa kaleessaa aangoo kenneefi jira jechuudha. Daawwattoota keenya waan ajaa'ibaati. Aangoo kana dhugaa rabbii dubbatuu fi waan gaarii gaafa hojjetan jajjabeessuu qabna. Akkasumallee bakka kanatti hin eegneen aangoo akkanaa kennaniif jedhe hin eegnee jechuudha. Haa ta'u inuma hanga gorsaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'an takka maratti kenneef jechuudha. Daawwattoota keenya mee eenyu akka kenneef jechuudha isinitti hima jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan dhiyeenya waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatee galee yookaan qabsoo garaa nagaa filatee warri giddu galeessaa galee jedhee lallabaa turuu isaa ni yaadattu jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo waboo duraanii ji'oota 2 dura muddee 2014 mootummaa waliin waliigaltee araaraa mallatteessanii galaniif jechuudha. Muudama adda addaa laatee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qondaaltota waboo duraanii jechuudha. Muudamni isaaniif kenname kuni warreen zoonii giddu galeessaa duraanii sanyii Nagaasaa nama hundinuu ni beeka jaal sanyii akkasumallee yookaan yaaddessaa Nagaasaa jedhamuun kan beekamu jechuudha. Isa dabalatee namoota 3f kan aangoon laatamte jechuudha. Qondaaltonni 3 aangoo argatan kun eenyu fa'a? Hojiin isaanii maal kan jedhullee isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti jaal sanyii Nagaasaati jechuudha. Jaal sanyii Nagaasaa dhiyeenya mootummaatti kan harka kennatee qondaala waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa kan ta'e jechuudha. Aangoo bareedduu argatee hojiin inni argate yookaan aangoon inni amma argate jechuudha. Daawwattoota keenya hoogganaa biirootti gorsaa nageenya pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun muudame jechuudha. Gorsa Shimallis Abdiisaa ta'uun muudame jechuudha. Waan baay'ee namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisu dhageettii gurratti illee kan tolu jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hanga bakka kanatti galatoomi jechuun qabna jechuudha. Akkasumallee jaal sanyii Nagaasaa aangoo kanatti fayyadamtee uummata kan kee akka tajaajiltu Shimallis illee akka karaarratti dhoowwitu asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Abdii sirraa qabna. Dabalataan jechuudha obbo Oromiyaa Rabbummaa Tasammaa hoogganaa itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun shuumamee jira jechuudha. Sadaffaa irratti immoo Toleeraa Raggaasaa hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya ta'uudhaan muudamanii jiran jechuudha. Hedduu nama gammachiisa daawwattoota keenya. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama gammachiisu. Sanyii Nagaasaa waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mallatteessee ilaalchisee jechuudha. Ibsa muddee 6 kan laatanii jechuudha. Waliigalteen dhimmoota nageenyaa fi hiree waraanaa irratti xiyyeeffataa kan jedhan jechuudha. Guyyoota 2 booda hojiitti akka seenu ibsanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu nama gammachiisa. Dhugaa rabbii baay'ee nama gammachiisa. Maaliif jennaan ilmaan Oromoo waanuma fedhallee haa ta'u
akka fedhe waan fedhellee haa jedhuuni akka fedhellee haa jedhuuni gantuullee haa jedhuuni kanumallee haa jedhu maaliif ilmaan Oromoo aangoo argatuun biyya isaanii keessatti aangoo argatuun karaa ittiin aangoo argatanii uummata ofii ittiin tajaajilan argatuuni waan guddoodha mootummallee bakka kanatti galatoomi jechuun qabnaa jechuudha haa galatooman kanumatti aansee jechuudha Tigraay keessatti gaa waa hedduun akka deemaa jiru isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee bulchiinsi yeroo Tigraay jechuudha amma himannaa addaa himate jechuudha bulchiinsi yeroo Tigraay hoggantoonni waraanaa tokko tokko caasaa bulchiinsaa diiguuf hojjechaa jiran jechuun himatee jira jechuudha bulchaan yookaan hogganaan yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa ta'uu namni hin beekne hin jiru ni beektan jedhee yaada jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hoggantoota humnoota waraanaa Tigraay tokko tokko caasaa mootummaa naannoo diiguuf gochoota hin malle raawwachaa jiran jechuun himatee jira jechuudha gochi akkana rakkoo hamaa fiduu akka danda'u akeekkachiisanii jiran jechuudha Geetaachoo Raddaa namni duraan dhiiga Oromoo dhugaa ture sun jechuudha hin daganne jechuudha sanillee beeka garaa qabna uummata akkasumallee gaa bulchiinsi yeroo naannichaa ibsa isaatiin jechuudha humnoonni waraana Tigraay humna ittisaa ta'anii kan hundeeffaman lubbuun jiraachuu uummata mirkaneessuuf jechuudha mirkaneessuuf malee gara aangoo barbaadu kamiyyuu gargaaruuf miti jechuun ibsee jira jechuudha Geetaachoon Raddaa jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haala sanii gaa Tigraay keessatti Tigraay bakka lamatti akka qoodamtee jirtu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha daawwattoota keenya guyyaa lama dura ibsi Dr. Abiyyiin baase sunilleen ibsa ajaa'ibaati ani immoo isiniif hin gabaafne xiqqoo biizii waan hin ta'eef isa sana isiniif hin gabaafne Abiyyiin waggaa 50ffaa baga ittiin isin ga'e jechuun ibsa baasee jira ibsan keessatti immoo uummata naannoo Tigraay yookaan uummata naannoo Tigraay ofitti harkisee jira jechuudha maaliif Isayyaas loluuf uummata sila Geetaachoo Raddaa isa jala jira Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el ka Isayyaas waliin jiru san jala laqaaqee harka deebifatuuf jechuudha inni gawaa hedduu barreessee ani ibsa isaa sanirraa wanni hubadde baga mootummaa dargiilleetiin loltanii ofirraa koffiftanii baga waggaa 30 Itoophiyaa bulchitanii karaa sirriiti jedhee waan barreessinetti fakkaatan wanni Abiyyi sun gabaabdumatti yeroon haasaa isaa san xiinxalu jechuudha haala saniin hoggantoota naannoo Tigraay kan irraa Geetaachoo Raddaa raacite gara Isayyaas jala deemaa jirullee ofitti harkisuuf waan yaalenetti fakkaata jechuudha daawwattoota keenya kanallee kanumaan xumurraa kanatti aansee jechuudha dhuma irratti Itoophiyaan amma paaspoortii ajaa'ibaa gadhiifte jechuudha paaspoortii elektirooniksii Itoophiyaa haaraa biyya keessatti oomishame ifoomsanii jiran jechuudha tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii elektirooniksii haaraa biyya keessatti oomishame guyyaa har'aa gurraandhala 21/2025 ifoomsanii jiran jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo paaspoortiin kun sadarkaa nageenyaa olaanaa kan qabuu fi teknoolojii ammayyaan kan oomishame ta'uu sagantaan ifoomsaa paaspoortichaa har'a geggeeffame jechuudha ibsee jira jechuudha kan nama gammachiisu jechuudha paaspoortii kan duraanirra kan ammaa kun hedduu kan fooyyee qabu jechuudha paaspoortiin elektirooniksii Itoophiyaa haaraan kun odeeffannoo nama dhuunfaa dabalatee jechuudha ashaaraa quba fuulaa adda addaa jechuudha baasuu fi akkasumallee chipsii elektirooniksii akka of keessatti qabate jechuudha ibsamee jira jechuudha paaspoortiin elektirooniksii kunis odeeffannoo sobaa fi akkasumallee hanna ittisuuf nageenya sadarkaa olaanaa kan qabu ta'uu jechuudha ulaagaalee sadarkaa idil addunyaatti kaa'aman kan guutu ta'u ibsamee jira jechuudha fakkeenyaaf paaspoortii Itoophiyaa kan duraanii seera qabeessaa miti jechuu miti haa ta'u garuu kan ammaa kun ammayyaa'ee bifa adda ta'een fakkeenyaaf amma paaspoortii naannoo biraa yoo fudhattan biyya biraa yoo fudhattanii yookaan mootummaa biyya saniitu irra jira yookaan kaartaa biyya saniitu irra jira yookaan walumaa galatti waan biyya san ibsuutu irratti mul'ataa jechuudha garuu paaspoortii biyya keenya kan duraanii jechuudha wanti biyya keenya ibsu jechuun waa hedduutu irraa irrata ulaagaa akka paaspoortii addunyaatti intarnaashinaali kan ta'e miti jechuudha paaspoortiin kan duraanii sun jechuudha garuu kan ammaa kun akka jedhamaa jirutti fi hanga arginetti illee
waan ulaagaa sirriitii fi akkasumallee kaartaa Itoophiyaatu irra jira. Waa hedduutu irra jira jechuudha. Hanga tokko kan durira fooyyee qaba jedheetiin yaada. So waan gaariidha daawwattoota keenya kanarraaf qopheessina asumarratti goolabamaa oduu biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a chaanala subscribe godhuu hin dagatina.